geeffadhe andachaasa hin dhageeffadhe taalentiin isaa jechuudha mooderni ka ta'e artistoota amma dura kara bahabiimtu tiibaan keessayyuu sagalee addaa qaba dhugaa nutti yoo jettan amma kanallee yoo ta'e asli wal nyaachisuuf jettan eessa namni waan garaa ofii dubbata akka waan namni ganda nama wal nyaachisuuf riba dhabuu godhata gowwoonni as jalatti wal geeka tiktookii kun jechuudha dhuguma sitti hima annama gandaa fi gosa wal nyaachisuuf irraa haajaa qabu miti garuu mooderni ka ta'e sagaleen isaa dhaqii dhageeffadhu yeroo sirbu mucaan kaafi haa wal biran kaayu baay'eedhaan loqoda harargee keessa kaafi haa barreessitam kaaba yoo jettu kaab haa hedduun fayyadamu mucaan as keessatti loqoda keessatti maalitti waa'ee seer lugaa beeytanii miti waa'ee seer lugaan beeytan isin barsiifna harroota waggaa 27 wanni isin baranneefi gaafa isin ija dunuunfattanii deemtan isin barsiisuu rabbuma isin wajjin na gube na dhageeffadha loqoda as keessatti haan fayyadamu fakkee baay'inaan akka ijoollee harargeetti haan fayyadamu it is normal bakka international artistii fakkaata wallahi rabbi kenneef asli irraa fudhachuu hin danda'u ebalu caalaa irraa fudhachuu hin danda'u kan irraa fudhachuu hin danda'u kaddoo irraa fudhachuu hin danda'u kennaadha artistoonni as gayan hundi isaanii walaloof yeedaloo ka qaban hin jiru baay'inaan kanama artistiin gurguddaan kun hundi walaloof yeedaloon kanama biraati